وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hundi keessanu akkam jirtan naguma fayyaa isin galateeffachuu dhufe social media irratti platformiilee garagaraa irratti hundi keessanu waan amilee namatti horu waan sammuu namaa qalbii namaa gabbisu dhaamsa hawaasaaf tolu dabarsaa turtan waan ta'eef ulfaadha galatooma. بارك الله فيكم ربي سن الرجالته وندي كيسنو أبلو سنجرين كوان أكوب سنتي تاي كجرا كيسن كيسا كمتا كيسن كيسا كبوير راجع جنماتي إجانات كيسن لكن ستاني وفي تفرق كبتاني قاف مو واني تكويسي هبيلنا مقول أرجمي لا سن حفوري dhukkubbii saniin tanaan isinirraa laaffatee isinirraa bahu hundi keessanuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala saba kanas biyya tanas hawaasa kanas waan toltuu ta'een akka gabbisu hawwaa ulfaadhaa isinin jechuu barbaada. Haala gabaabaadhaan barnoonni barbaachisaadha. Biyyi takka guddachuu kan dandeettu hawaasni tokko gabrummaa jalaa bayuu kan danda'u yoo barnoota qabaate qofa. Zamana amma keessa jirru kana keessatti barnoonni murteessaadha. Warri dura advaansed ta'ee itti fayyadame, warri dura barnoota argate hanga fedhe hanguma dandeenyu hunda yoo dhiibaa oolle hanga bakka san geennutti dhiibamaa deemuun kennan oolu. maaliif jalqaba argate waan ta'eef carraatti fayyadame waan ta'eef asirra dhaabbadhee dhaamsa lama qofan dhaamee deema jechaadha. Tokko dargaggeessa keenya lafaa ol dhufu xiyyeeffannoon keessan yeroo muraasaaf amata gabaabaaf barnoota keessan irratti cimtanii uf duratti bahuu irratti osoo karoora kaa'attanii bareedaadha. Namni waggaa 3 waggaa 4 uf gabroomsee rakkoo keessa bahee miidhaa keessa bahee waggaa 40 achi booda bilisaan jiraata. Hin taane taanaan waggaa 40 rakkoo keessa deemaa rakkoo himachaa furmaanni dhufu tokko illee hin jiru. Kanaaf yeroo keessan social media irratti hanga silaa fayyadamuu qabuun ala warri fayyadamtan ofirraa dhaabuun dirqama. Lammaffaa gosa barnoota barattanii filataa waan uf dura ta'uu barbaaddan saniif gosa barnoota har'a haayiskuulii keessaa fi yuunivarsiitii keessatti kennamu irratti xiyyeeffachaa deemuun dirqama. Sadaffaa barattootaaf hin jedhu. Namni hunduu rool moodeela barbaada. أكا أمنتي كنات نبي ربي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر جل ربي سبحانه وتعالى. نبي كنا وردفنا سنبود أخلاق علماء كنا لال علماء رباني علماء يوئس أرجن آخرة يادة كيوئس أرجن صدار ربي نمتي ملت جتال كنين وردفا دو كديم كراني مو بكمال تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كرا نبي ربي عليه الصلاة والسلام نتي منيجر أخلاق أدب مو كآدا كغوسا كفرا كبيا سفو كتين جدا نكمل وانت إيه هندا وان شريعة أولين ديم نكمل نديم نجتشانا وان شريعة كنا أولين تنبو نكمل نديم هاتو ملي حال أما جرو كبتم أما جرو رتي أكا سباتي أكا بياتي انجفني بغو بربان نتانان كرا أما الرديم نكنا را كرا براتي سيكون برباتي سارة كران برا جلقب ملأتا كباتشونا vision
mul'ata. Waan gaarii arguu qabda. Manaaba gaarii arguu qabda. Manaabni waanuma ati guyyaa dalagde halkan si fida. Irra caalaa shayxaanni. Guyyaa wanni ati manaabdu sun karaa sirrii ta'uu qaba. Laaluun dirqama. Akka halkan abjuu san argitu. Kanaaf mul'ata qabaachuu qaba. Kaayyoo qabaachuu qabna. Karoora baafachuu qabna. Galma deemnuuf kallattiidhaan kaachuu qabna. Galma saniif immoo tooftaalee garagaraa, tarsiimoolee garagaraa, ulaagaalee silaa waan saniif barbaachisu, humna waan saniif barbaachisu, hidhannoo guutuu qabaachuun dirqama. Gaafa san hinjifachuu dandeenya. Gadi teenye eessaa kaane amma eessa jirra? Eessa dhaqqabuuf deemaa jirra kan jedhu hojjattee waraqaa irratti barreeffattee ganamaa galgala akka nama ciree laaqanaa irbaata nyaatutti yoon dubbifanne taate waanuma xixiqqoo ajandaa xixiqqootu kararraa si butee gara biraa deemuun mala. Idan eega kana ta'e har'arraa karoora keenya baafachuu. Baatii Ramadaanaa amma seenu kanarraa amata dhufu ani akkana godhaa bakka kana gayaa asirraa ka'ee achi gaa jettee karoora kee kaahachuu. San irratti immoo hojjechuu sababaan barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf shabaaba kennaan kallattiin qabattanii deemtan kallattii sirrii ta'uu irra deebi'aa sakattaa alaala. Shallagaa haga argattan ufii qabxii ufii kennaa. Sadarkaa barnoota keessanii sadarkaa qormaata hogguu fudhattanii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa baatee moo diidammaffaa ba'ee soddommaffaa ba'ee kan jedhus achi keessatti ilaalaa. Kana booda maal ta'a kan jedhus hisaaba godhaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef hundi keenya gahee keenya bahuun dirqama. Gahee baanu kana irratti barnoonni baratamu kun kan hawaasa tajaajilu, kan uummata fayyadu, kan saba kana mataa isaa ol qabachiisu akka ta'u isinii hawwaa. Hundi keenya wanni barannuuf mataa keenya fayyaduuf, maatii keenya ittiin gargaaruuf, hawaasa keenya immoo ittiin tajaajiluuf, biyya keenya ittiin kunuunfachuuf, ittiin eeggachuuf baratama waan ta'eef karaa hundaanuu hawaasa cimaa, diinagdeen cime, hawaasummaan cime, beekumsaan cime, hubannoo qabu, hawaasa qaroomaa akka baafannu hundi keenya waan qabnu bakka jirruun mana barumsaatti qajeeluun dirqama. Barachuun qaroomuudha malee akka jedhamu san waan hin ta'in barachuun qaroomuudha. Barnoonni immoo hubannoodha. Hubannoon immoo hojiitti nama geessa. Hundi keessanuu ulfaadha. Hundi keessanuu abboon, hawwan, obboleeyyan, obboleettiin, shamarran, ijoolleen hunduu ka caalimaas ka du'aayii godhaa jirtus hundi keessanuu wanni dhaamsa kana dabarsuu bitaa mirgaan irratti hirmaachuu bira ga'e madaa qabna waan ta'eef bakka san cabsinee darbuu keenya argisiisuuf waan ta'eef dhagaa nutti darbamu hunda mana ittiin haa ijaarrannu, muka nu jala gannaqan hunda garii utubaa garii dagalee haa godhannu. Manni keenya yeroo hundaa rakkoolee dhufan hunda isaanii akka carraatti itti fayyadamee hawaasa kana kan tajaajilu akka ta'uuf hundi keenya haa carraaqnu. Waan hamilee natti hortaniif hundi keessanuu ulfaadhaa. Gaafa biraa yoo karaarraa wal argine dhaabi jettanii walii dhaabne saayishaggar waraa jaalle waliin jennee wal ceesisna. Baarakallahu fiikum. Baay'ee isin galatoomfadha. Bakka akkaataa fi haala ani yaadiniin hamilee guddaa kana boodas bakka barsiisuu fi bakka baradhuttis wanni hedduun waan naafuuf waan hedduu san booda ammoo deebinee walitti deebina waan ta'eef inshaallah goolabbii milkiitiin sadarkaa biraatiin barnoota biraatiin waan addaatiin inshaallah yeroo gabaabaa booda ammoo walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.